Shamarka fuuni har'aan tanas barnoota biraan walitti deebinee jirra. Barnoota irraa keessatti barnoota onlaayinii tokko weebsaayitii yookiin immoo akkasuma appilikeeshinii tokko yookiin immoo pilaatfoormii tokko jechaadha kan maallaqa irraa gochuun danda'amu. Hojii onlaayinii tokkoon wal isin barsiisaa viidiyoo tanaan gatu muraatti daawwadhaa irraa fayyadamtu irraa fayyadamaa isiniin jedha. Liinkii weebsaayitichaa description box keessa isiniif kaaya yookiin immoo koomentii jalqabarra isiniif kaaya. Yookiin immoo Telegram channel kiyya irra isiniif kaa'aa achirra dhaqxanii kilik irratti gootanii yoo seentan anas na fayyadaa waan ta'eef karaa saniin isiniif kaa'aa itti fayyadama. Kanaaf mee amma kallattumaan gara viidiyootti isin dabarsu. Amma jalqaba kiroomii keessan ni bantu jechaadha. Kiroom browserii keessan ni bantu yeroo tokko erga bantan booda iddoo sarchi baarii kanatti akkana nama jedhee barreesse kanatti bantu. Barreessitochuudha click ZY jettanii pilaatfoormii kana search ni gootu al takka jechaadha. Sana booda ka haala kanaan isinii dhufa jechuudha. Pilaatfoormichi yookiin immoo interfeesii kana fakkaatu isinii fida jalqaba irratti. Click ZY earn money by viewing ads. Beeksisoota adda addaa ilaaluudhaan yeroo baay'ee ka chaanala kanarraa pilaatfoormii yookiin immoo weebsaayitii kanarraa riwaardii akkasuma maallaqa dalagachuu kan dandeessan beeksisa asirratti dhufu ilaaluudhaan sarveewwan hojjechuudhaan taaskiiwwan adda addaa hojjechuudhaan jechuudha kan isin argattan jechaadha. Isa kanarratti al takka kiliik ni gootu jechaadha. Sana booda haala kanaan kan inni isinii dhufu asirraa waan tokko informationii isiniif kennaa jira jechuudha. Akkuma argitan jalqabumarraa beeksisa isinitti kan inni isinitti fidu jechuudha. Amma isin galmaa'uudha qabdanii. Kanaaf simple task real earning start earning today with click ZY the most trusted PTC platform jedha. Kanaaf amma isin iddoo sign up tu kanarratti yeroo tokko ni dhooftu san booda maqaa keessan ni barreeffattu jechuudha. Maqaa keessan ni galmeeffattu ana makiyyaa barreessume. Kuno maqaa kiyya barreesseeti jira. Sana booda email kiyyaa sittiin ni barreessa. Sana booda iddoo kanatti passwordii keessan ni barreeffattu. Sana booda gara dhumaatti iddoo create account kanarratti ni dhaattu jechaadha. Amma accountii banattaniiti jirtu jechuudha. Accountiin keessan duwwaadha akkuma argitan jechaadha. Yeroo seentan doolaara duwwaa qabxii duwwaa lama isinii kenna guyyaa guyyaadhaan yeroo seentan jechaadha. Boonasii kiyyaa amma fudhadheeti jira akkuma argitan your balance is 0.02 USD or dollar jedha akkuma argitan kana jechaadha. Sana booda haala kanaan kan inni isinii fidu amma baalaansiin keessan hundi duwwaadha. Beeksisni altan hin jiru duwwaadha. Riifiraaliin hin jiru, taaskiin hin jiru jechuudha. Total withdraw ka godhatan ka baafattan hin jiru. Akka argitan kanatti jechuudha riifiraaliin keessan duwwaadha jechaadha. Haala amma argitan kanaan jechaadha. Sirriitti hordofaa piriis isin fayyada irraa fayyadamtu jedheeti waan kana kan gadi isinii dhiise. Isin amma maal gootu? Beeksisoota ilaalu taaskii hojjechuu namoota invite gochuudhaaf iddoolee amma argitan kanatti iddoo kanatti PTC RC jedha tasks jedha invite jedha karaalee kanneeniin kan isin eerni irraa godhatan jechuudha. Beeksisa ilaaluudhaan akkasuma taaskiiwwan hojjechuudhaan ni fi namoota invite gochuun namoota gara kanatti afeeruudhaan kan isin argattanii ana amma iddoo RC jedhu kanarratti PTC RC jedhu kanarratti kiliik haa godhume al tokko haala amma argitan kanaan beeksisa naaf fidaati jira. Namoonni amma asitti argitan kun warroota baafatanii kan inni tokkoon asitti isinii fidu yeroo beeksisa isinii fidu irraa akka hin balleessine please beeksicha daawwattan malee bira hin darbinaa isiniin jedha. Kanaaf haala amma argitan kana jechuudha beeksisoota kana fakkaatan isinii fida. Beeksisoota baay'eetu jira. Beeksisoota barbaadan asirraa ilaaluudhaan jechaadha. Kan isiniif lakkaa'u ta'a duwwaa qabxii duwwaa tokko doolara kan isiniif lakkaa'u isin beeksisa kan 35 yoo ilaaltan jechaadha. Jalqabarraa eegaluun ni danda'an amma beeksisa kana inni ilaala fakkeenyaaf amma watch ad jedha. Beeksisa kana daawwadhu jedha. Kun irratti dhayeetiin jira. Kunoo beeksisicha naaf fideetiin jira. Daawwachaatiin jira jechaadha beeksisa kana. Sakandii 35 qofaa fi sana booda duwwaa qabxii duwwaa tokko doolaara naaf kenna jechaadha. Isin guyyaa guutuutti yoo daawwattan yoo xiqqaate doolaara lama ni argattu without shakkii tokko malee jechaadha. Shakkii tokko malee ni argattu daawwadhaa haala kanaan itti fayyadamaa isiniin jedha. Kunoo erga laalee duubatti deebi'ee congratulations sinaan jedheeti jira. Akkuma argitan as biratti jechaadha. USD yookiin immoo doolaara duwwaa qabxii duwwaa takka naaf kennee jira jechaadha. Haala argitan kanaan sana booda okay yoo jettan baalaansii keessan isa duraa sanarratti isiniif kan dabalu ta'a jechaadha. Amma hoomitti deebi'ee yoo isin argisiise duwwaa qabxii duwwaa lama ture dura USD'n kiyya
amma kaa duwwaa qabxii duwwaa sadii naaf taheetii jira jechaadha. Kanaaf haala kanaan earn gochuu dandeessanii wantoonni kanaa immoo yeroo isinitti dhufu claim bonus now kan jettu jirti isii tana continue jettaniini beeksisa sana laaltanii irraa fudhattu jechaadha. Haala kanaan beeksisota isiniif fida jechuudha. Sakandii 30 sakandii 25 sakandii 30 35 40 kana ilaaltanii jechuudha. Boonasii keessan irraa claim gootu. TikTok nama taap gochaa ooluun isin hin fayyadu abadan waan tokko isiniif hin fayyadu. Nama qarqaartan isin nama sappoortii gochaa jirtan isin immoo namni isin qarqaaru hin jiru jechuudha. Ati viidiyoo nama guyyaa guutuu laayivii namaa seentee taap gochaa oolta bu'aa namaaf buusta ofii keetii bu'aa buufachuudha qabda jechuudha. Haala kanaani amma kaa haala kanaan naaf fideetti jira. Tartiibaan kan inni isinii fidu guutuu yoo ilaaltan jechaadha. Boonasii keessan amma hoomitti yoo deebi'e naaf dabalee jira jechuudha. Maallaqni kiyya beeksota asirraa guutuu ilaaluudha dandeessanii taaskiiwwan hojjettu. Taaskiiwwan as bira jiranii taaskiiwwan kanneen dalaguu dandeessu. Taaskiiwwan inni isin gaafatu chaanal linkii kan isaanii kana yoo bantan jechuudha. Duwwaa qabxii duwwaa $5 kan isiniif kennu chaanal isaanii sabiskiraayib yoo gootan waasaappii isaanii jira. Waasaappii isaanii kana yoo bantan jechaadha. Haala duwwaa qabxii duwwaa 5 isiniif lakkaaya. Faayilii upload gootu jechuudha. Kan sabiskiraayib gootan sana screenshot gootu. Screenshot gootanii fiiti as biratti galchituuf jechuudha. As biratti yoo tuqxan gara isin fudhata gara gaalarii keessanii asirratti ergituuf jechuudha. Ilaalaniit qabxii kana isiniif lakkaahuu jechuudha. Akkasuma inni biraa maalinni namoota invite gootu. Invitation kana bira dhuftaniiti linkii kana as biraa koppii godhattu. Linkii kana keessanii kun riifilaan nambarii kanaa jechaadha. Koppii gootanii seentuu jechuudha. Koppii gootaniiti namatti ergitu yookiin teelegiraama ta'uu danda'a, feesbuuka ta'uu danda'a. Namaaf karaa inni seenu linkii kana yoo kennitaniif jechaadha isiniif lakkaahaa jechuudha. Kanaaf haala kanaan irraa earn gochuudha dandeessanii irraas baafachuu dandeessanii kunoo iddoo profaayila keessanii yoo dhuftan jechaadha. Profaayila keessan as bira iddoo sararoota sadiin kana yoo dhuftanii as biratti kilik yoo godhatan jechuudha. Daashboordii isinii fida. Iddoo kanatti withdraw kan jettu jirti. Withdraw kanarratti al takka ni dhahattu jechaadha. Sana booda haala kanaan isinii fida. Withdraw dhiyoo xiqqaatee $10 minimum withdrawing $10 kan inni ta'uu qabu. Anamma kan qabu duwwaa qabxii duwwaa $3 kan inni qabu jechuudha. $10 guyyaa 3 keessatti dalaguu dandeessu jechuudha. Yoo xiqqaatee yoo guddate jechaadha guyyaa 3 ol isinitti hin fudhatu. Kanaaf karaaleen ittiin baafattan as keessa jira. Telegram staariidhaan baafachuu dandeessanii akkasuma immoo USDT dhaan baafachuu dandeessanii, Taazariidhaan baafachuu dandeessanii, Play Storeedhaan dhifama PayPalidhaan baafachuu dandeessanii. Waaleetiin adda addaa as keessa jiru karaa saniin baafatu. Kanaaf galatoomaa iddoon isin jaalladha isiniin jedha.